أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله كوني برنوتك إن كتاب التوحيد بقولنا صدني لما الرجر. باب قول الله تعالى بامنكني باب تفسير جج ربي قلت إيت إنما ذلكم الشيطان بركنا كان إسنين جدو. الشيطان شيطانا يخوف أولياءه جال اللو إساء صداجسا فلا تخافوهم إسان صداتنا كافرتوتا صداتنا وخافوني أنو مقف صدادا إن كنتم مؤمنين يود أقمان مؤمنة كان تاتن تاتني سوني سببان إسادا أمتتو lola badrii wayta lolanii kan rasuulli rabbii mushrika injifatanii galan. Ummanni mushrikaa hin dhiifne jedhanii Uhud irratti walii baay'atanii bara lammaffaa Uhudiin dhufanii akkasitti wal lolanii galani. Ummanni mushrikaa eega galanii hin teenye lakkii hangattii haftee huugaa mushrika achirratti takka muslima fixanii turan. Hanga hafte hinuma finnaa lafarratti hin hambifnuu itti deebinaa jechuu barbaadanii akkasitti Nu'aym ibn Mas'ud nama jedhamu wahii gara Madiinatti ergan. Maan jechuudhaan isiniif dhufuu jirraa, isin fixuudhaaf dhufuu jirraa akka sodaa keessa kaa'anu barbaadanii Nu'aym ibn Mas'ud erganee maal jedhe rabbiin inna annaasa qad jama'uu lakum fakhshawhum jedhe. Ummanni isiniif walitti qabamee jira jedheen Abu Sufyaan erguu jira ba. Ummanni isin fixuudhaa taraa kana lafarraa isin xaraguudhaaf hammatti haftanii Uhud irraa haftan sana isin lafarraa isin xaraguudhaaf jechuu jiranii. Isinii walitti qabamanii jiran isaan sodaadhaa jechuu sodaa keessa buusuudhaaf akkasitti erginee ummanni Qurayshii erginaan fazaadahum iimaanaa ara iimaana isaaniif dabale akkas jechuun. Ummanni kaafiraa isinii walitti qabamaarra jechuun isaanii mu'mintootaaf akkasitti iimaana dabalee. Kana rabbiin maal jedheen? Innamaa zaalikum bar suni jedheen ashayxaanu shayxaanaa yukhawwifu ni sodaachisa awliyaa'ahu jaalalloo isaatiin sodaachisa. Jaalalloo isaatiin sodaachisa. Awliyaa ka jennu kun jaalalloo isaa kufrummaa إنما ذلكم بركنا كان إسنين جدو الشيطان يخوفني صداجس أولياءه جاللو إساتين إسن صداجس فلا تخافوهم إسان صداتنا وخافوني أن مقف صدادا إن كنتم مؤمنين يوكم مؤمنة هاتني كنافو جاللو كجن كن أولياءه جتشون إسا كفرما كيست جاللو إسات جتشون Sodaan Rabbi malee hin sodaatamu. Sodaan isaaf gadi of qabamu Rabbi malee hin sodaatamu. Rabbi malee hin sodaatamu. Amma sodaan kun egaa gosa shirkii keessa dhaqee seena. Gosa shirkii keessa seena. Maaliif? Amma sodaan kun adda qoodama. Bakka hedduutti adda qooduu dandeenya. Soda kan jennu kun. Tokkoffaan sodaa ibaadaati. Khawful ibaadaa ka jedhan. Sodaa ibaadaa ittiin godhan Rabbi sodaatanii.
akkasuma rabbiif gadi of xiqqeessanii rabbi guddisanii keessoodhaanis gadi of qabdu. Khawfa sirrii jedhama. Sodaa hiccitiidha. Kan rabbii qofaa jechuudha. Rabbiif malee hin ta'u kun suma. Sodaa akkanaa keessatti namni isa keessatti sharraksiise rabbii wajjini fahoo mushrikun shirkan akbar shirkii gurguddaa sharrakaa jechuudha. Fakkiin akkanaa nama sanamarraa yookaan du'aarraa awliyaa adda addaa warra qabrii gabbaruu waan akkasii warra akkasii sodaa akkasiiti jechuudha. Sodaan lammaffaa khawfa xabiicii ka jedhan sodaa xabiicaadhumatti uumamatti namni sodaatu. Suni fakkeenyaaf bofa sodaatu yookaan diina wahiifaa sodaatu yookaan immoo Inte bofaa waraabbi jiraami sagalee nan. Jira ustaadati bofaa. Kanaafuu sodaan inni kan xabiiciyyiidha jira jechuun bofa sodaatu yookaan aduwwii sodaachuu yookaan hoo abbaa sodaatu abbaa yookaan hoo barsiisaa sodaatu waan akkasii jechuudha. Waan inni akkanaa sodaa xabi'aa jedhama. Sodaa xabi'aa jedhama jechuudha. Kanaafuu wanni baaba sodaa keessa fideef kitaaba tawhiid keessa fideefi qooda sodaarra waan shirkii gurguddaa ta'u tawhiida nama jalaa balleessutu jira jechuudhaaf fide jechuu akkasi. يخوف أولياءه جال اللوسا صداجة فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ومؤمنة هذا إسان صداتنا أجتشو أكسي إنما يعمر وقولهم مسجد ربي والطيط إنما يعمر بركة جراجسو مساجد الله مسجد ربي لا كان جراجسو إنما يعمر بركة جراجسو مساجد الله مسجد ربي لا كان جراجسو نسيكني jiraachisuu macnawiyyiiti sun maali jennaani salaataan zikriidhaan quraana qara'uudhaan waan akkasiiti jechuun. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نم ربتي أمنه واليوم الآخر هنقويا آخرات أمن واليوم الآخر هنقويات آخرات أمن جتشو وأقام الصلاة صلاة كالنابي وآتى الزكاة كالزكاة كنته ولم يخش إلا الله بك كان بك ديمنو كان صداني إلا الله ربي ملي كان صداني يجتشو كان صدان ولم يخش كان صداني Kanaafuu
ولم يخش إلا الله كالرب ملنم تكو إن صداني جد أما سرتي فلا تخافون خوفي دبتي آية دراك آية كان كده خشيا دبتي خشياني في خوفين غراغر ماذا خشياني في خشيا خجن كنسي قسم خوفي راتكم قروم مو خشيان كن إر أخسي إر خبطوفتو رججو غراغر ما نسال لماني خشيان بيكم ساوجين تا nama sodaattuu jirtu san beekuudhaa wajji sodaachuudhaan khashiyaa jedhama. Akkuma rabbiin innama yakhsha Allah min cibaadihi alculamaa gabroota isaarraa kan rabbiin sodaatu culamaa'iidhaa jedhe. Digalee beekuudhaan wajjin sodaachuutu khashiyaa jedhama jedhan. Khawfiin immoo osuman beekinis beekuu bookuunsaa wajjini osuman beekinii wajjinuu numa sodaata. Jaahillinuu numa sodaata jechuudha. Akkasi. Amma khashiyaan sababa guddina waan sodaatu sana guddisuudhaaf sodaatuudhaan khashiyaan faallaa khawfiidha jechuudha. Khawfiin immoo nauma hin sodaanne wahii sodaan isaa laafaa wahii wajjiniin irraanuma argama jechuudha. Fakkeenyaaf kaafirri sodaan rabbiin sodaan numa argama jechuudha. Laakiin sodaachuun isaanii baafii osuma ta'u waan akkasiiti jechuudha. Eeshi. وقوله أمس جت ربي والتيت ومن الناس نمر نجر غني نمر نجر منافق توتا جر من يقول آمنا بالله الرب إسات إنما رب أمان جر تجرا أججو غري نمر من يقول نما جر تجرا آمنا بالله رب أمني نما جر تجرا فإذا أوذي وقما تنكمي في الله دين ربي كيستي سببا دين ربي تيف ويتمكرمي فإذا أوذي في الله سبب ربي أمنوتي دين ربي دابوتي ويتمكرمي جعلني قد فتنة الناس فتنة ما نمنيسا مكروسنا نقدا مكرا نمنيسا مكرو كان كعذاب الله akka cadaaba rabbiidhaa godha jechuun akka cadaaba rabbiidhaa godha jacala ni godha fitnata annaasi cadaaba rabbii cadaaba namaa mokora namaa ka cadaaba illaa akka qixaata rabbii cadaaba rabbii godha jechuudha. Kanaafi as keessatti gaa wanni godhuu jiru wanni dhorkuu jiru maali jennaani cadaaba namaa fitnaa namaa akka cadaaba rabbiitiin walitti qixxeessuun hin ta'u jechuudha. Maaliif yeroo akkas ta'u akka silaa rabbi sodaatu ilma namaa sodaate jechuudha ta'a jechuudha. Digalee kanaaf cadaaba namaa mokora namaa akka cadaaba rabbii godhuun hin ta'u jechuudha. Kanaaf mokorri akkam yoo guddate kan ilma namaa maal ta'a waa tokko inuma dabra jechuudha. Kanaaf fitnaa masiih dajjaal gaafa dhufe waan akka jannataaf cadaaba ofirratti baatee dhufa jedhan. Yeroo inni dhufe isa cadaaba isaa sana seenta. Cadaaba isaa sanatti of darbite. Inni nu of darbi jedhee si dirqa waan ta'eef cadaaba isaatti. Yeroo cadaaba isaatti ol ramte jannata rabbiiti jedhan. Faallaa jechuudha. Kanaaf aayanni kana baaba keenyaan waa'ee khawfiitiin bakka inni wal galu bakka kana jechuudha. عن أبي سعيد رضي الله عنه أبي سعيد الراديس نقبا فمي مرفوع النبي تنقل هالتين إن من ضعف اليقين لا فينا إيماننا مراه جدا إن من ضعف اليقين لا فينا إيماننا ما يقيننا ما ربي الأقومسون مراه أن ترضي الناس أتنا مجال تشيسون بسخط الله دلن سورة بيتين دلن سورة بيتين nama jaallachiisuun dallansuu namaatiif dallansuu rabbiitiin nama jaallachiisuun akkas jechuun jaalala namaa barbaaduun sababa rabbiin dallansiisuutiif jaalala namaa bakka silaa dallansuu rabbii sana buufatte jechuudha. Osuma rabbiin sitti dallanuu ati jaalala namaa bakka buufatte jechuudha. Kuni maali jennaani min da'fil yaqiin iimaanni kee laafuurraahi
jechuudha. Imaanni namaa laafuurraayi. Amma as keessatti maaltu jira? Sifa dallansuu rabbiin ni qaba. As keessatti warri ashaa'iraa firqaan maal jedhanii? Rabbiin dallane jechuun haaluu irraa bahate jechuudha malee sifa dallansuu hin qabu jedhanii nuti ni qabna ni sabachiifna. Wa'an tuxmidahum ati isaan faarsuudha calaa rizqillaa rizqii rabbii irratti isaan faarsuudha. Rizqii rabbii irratti ilma namaa faarsuudha jechuudha. Rabbiin irraanfattee gaafa rabbiin rizqii wayii sii kenne rabbiin dhiiftee kan silaa rabbiin shakkartu dhiiftee ilma namaa faarsu. Kuni maali jennaani? Dacfina iimaanaarraa jechuudha. Gaafina iimaanaarraa jechuudha. Maaliif? Haqiiqatti kan kennu rabbi. Namni sababa taha malee rabbi haqiiqatti jechuudha. Akkas ta'uutu barbaachisaadha jechuudha. Ammoo rabbi shakkartee kaatee namas immoo yoo galateeffatte rakkoon qabu. Maaliif? Rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama gara keessanitti tola oole galata isaa galcha. Yoo immoo waan ittiin galata galchitan arguu dhabdan isaaf kadhadhaa rabbiin galata isaa galchi hamma jettanii yaaddanu tokkotti galata isaa galchaa jechuudha. Akkasi. Haya. وأنت ضمهم أتسان الرفسود أهمس وأنت ضمهم أمس أتسان الرفسود المنا ما الرفسود على ما لم يؤتك الله والرب سيف كنين الرتي المنا ما الرفسود كوني فالله يسدرات فكينيا osoo namni tokko wahii gara nama tokkoo dhufee waa isuma hiruu isa waan sii hiru sana waan kennaaru sana isaaf kennuu baate kaatee anumatu waa kanee barattoota kana hundaafuu hira nam tokko ka'ee keessaa na arrabsa jechuun kuni dogongora jechuun maaliif jennaani wanni rabbiin siin fedhe numata wanni rabbiin hin fedhin immoo hin ta'u. Nama hunda keessaa hiree fakkeenyaaf bayaan hiyyoon keessaa dhiise anaa miti ka dhorge waan rabbi tosi isaan hin fedhin jechuudha sababaan akkasi fakkeenyi isaa akka kana jechuudha. Osuma silaa rabbiin wanta sana rizqii hiramaaroo kana kan siin fedhu ta'e numa siiga laakiin garuu rabbiin isaan hin feene jedha akka kana ta'a. Ilma namaa waan rabbiin sii kan irratti nama arrabsuu. إن رزق الله بر رزق ربي جنه لا يجره إذا هركسو حرس حارس بولولين سينما بولولا تأي إذا هركسو رزق ربي راججو نين أرغدا بولولا يو أولتلي بولولي كي تهابين كي رزق ربي هنرسو يو ربي في إمالي Digale sababa gaafa hojjete kennuuf ni mala kennuu dhabuunis ni mala nama meeqa hojjetaa tahaa buutee isaa dhaba hojjetaa numa carraaqaa nima deema sababaas numa deema achis deema digale nama wayii gaaf tokkoon arge nama biyyumatti sagaleen jiraannutti jedhan. Jira Ustaz. Gama wayii numan arge suudii kana numan deeme jedhe laakiin asitti cinqameera hangan asitti cinqameerra gaafan biyya arabaa jiru sanan irra cinqamee nama jedhu digalee sababa godheera namni kun laakiin sababaan isaa suni hojiirra noolle jechuudha. Sababaan kun sababa ta'a malee waan silaa rizqii sana dirqama hin godhu jechuudha. Akkasi. Laakiin garuu namni hedduun immoo kan rizqiin isaa osuma hin carraaqiniin kan rizqiin isaa isatti dhufu nama hedduutu jira. Walaa yeroo duufaan laa kanaa moo hin deebisu karaayyatu kaarihin jibbansi nama jibbee
rizqii rabbii kana hin deebisuu jechuu. Namni fedhe yoo waan rabbiin na razzaqe abbaan fedhe hasdii godhaa, abbaan fedhe jibbaa oolaa, abbaan fedhe jibbaa oolaa. Sigalee deebisuun nama meeqa namni isa hassadu rizqii rabbii irraa kutuu kan irraa yaalii godhan waa tokko immoo hin dandeenye jechuudha. Maaliif? Wanni hundinuu harka rabbii jira. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثني عائشة الراقبة فمي ربي سيرها جالة ترجمة ربي قال نجد من التمس نمني بربادي جد من التمس نمني بربادي رضا الله جالل ربي دا نمني بربادي لكن حديث إسكنا إسا هم دبر سنة إنما الله في الناس كجد كني حديث ضعيفة أسي سنن نساء ضعيفة إيمانا نساء صحيحة حديث هم دبر سنة سنن ضعيفة يوت إلا معنى نساء صحيحة جتو جتشي هاسون جكني هاسات أغاتي جتو من التمس رضا الله جالل ربي نمني بربادي بسخط الناس دلنسون ماتين نمني بربادي رضي الله عنه ربي سر جالة وأرضى عنه الناس نما اللي الرجال لكيسا جت وسما نمني سجبو وسما نمني ما سجدو وسما نمني سي الرسول وسما نمني سي الرسول أتدي ربي كبتة سيجلي جالل ربي كبتة وسما نمني سجبو وسما نمني واسين جدو ما جل بابا وفتة ما سر باب سماني فكس جد وسما نمني سينجدو جالل ربي بربادو ربيو ديمو كانو جتو تاتي ربي سر جالة وأرضى عنه الناس دير كما نما اللي الرجال لكيسا ومن التمس نمني بربادي رضا الناس جالل نما بسخط الله دلنسو ربيتين نمني بربادي سخط الله عليه ربي سرت دلنا وأسخط عليه الناس نما اللي سرت دلن سيسا رواه ابن حبان في صحيحه ابن حبان صحيح ساكيستي حديثتنا قباسي جرا جيتشورا هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.